تلفزيون OBS في channel كوكي انترتينمنتين تربان الزعاتنا خن اسمي دربو كوكي الشيخ كوكي شوي أكم جرتان نجاس هندجن أكما بيكم تخيسموني دنديتي أددا كمان سكنتاتي تنرد يا شودان خيسما نوتهاجران أرمو خيسما اسن أكما لجالتان خيسما تويرو ديو خيستي أرتي ورمورتي ورس دركا دراك أبتي جرتو خيزا تك أينو كداتي سنفينما isuma dhageysan itti dhiyaadha. Elsa nuguse balaga nagaan dhufte. Baga nagaan nigdani. Hayyee waamicha kiyya kabajjee hanga asitti nu dhufu keenya guddaan si galatoomfadha. Anillee guddaan si galateeffadha. Akkasumatti sa'a kabajuudhaan sadarkaa duraa si kanneen jiru. Tole galatooma. Elsaan eenyu mee uummatatti? Tole Elsaan kaa kan dhaladhe maqaan koo guutuun Elsaa Nugusee jedhama. Kan dhaladhe guddadhe godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Tsigeetti. Elsaan tole haalli mana barumsaa keetii. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Dabra Tsigee keessatti kutaa tokko hanga 10 baradhe. Kutaa 12 immoo magaalaa Muka Xurriittiin preparaatooriitti baradhee xumure. Akkami sirba barama sadarkaa gadhiisaan jirtu. Baay'ee jaalatamaa jira sirboonni kee. Mee akkami gara sirbaa dhufte? Kaa jechuun ani barumsa irratti ture. Achi kutaa 12 ergan xumuree booda gara Maddoolaa Yuunivarsiitiin deeme. Yuunivarsiitii galteerta? Tole. Maddoolaa Yuunivarsiitii galeetiin achitiin giraajuweet godhee bahee barumsa kompiitar saayinsiidhaan jechuudha. Digirii? Achi ka carraa anan argadhe guutumaan guututti anan tattaafachuu jalqabee achitti Maddoolaa Yuunivarsiitii jedhee guutumaan guututti danda'a. Maaliif carraan adda addaa jira. Isteejii adda addaa ni hojjenna waan tureef carraa sirba jalqabuudhaaf anan argadhe achi. Akkam ture haalli yuunivarsiitii? Bareeda baay'ee. Waan baratteen itti fufne jechuun sanboota. Jechuun achi baheetiin ergan giraajuweet godhee bahee booda xiqqoo hojii jalqabeen ture. Garuu baankii keessaan hojjechaa ture. Hojjettu baankiiti? Akkas ture. Ji'a jaaf hojjedheetiin achi immoo. Artiin qabeessi baase. Artiin immoo. Gara artii kanatti dhufee tanan akka carraatee baandiin jahangalaan shamarran weellistuu ni barbaadan ture. Informeeshinii kana dhageenyaan dorgomeetiin darbee achitti galee jechuudha. Galaan jechuudha moo dukam? Galaan. Baandii jahangalaan ture duraan. Tole. Amma ergasiin gara dukamitti jijjiirratu jechuudha. Ana dukam jalatti. Amma lachuma hojjechaa jirta baandiin? Dukamiin hojjechaa jira amma. Duraan garuu anan qacaramee hojjechaa ture baandii jahangalaan. Achirraa gara dukamitti. Gara dukamitti baandii odaa nabeen hojjechaa jira. Tole mee akkamitti gara sirba duraatti akkamitti seente? Akkuma sitti mee carraa nan argadhee yuunivarsiitiidhas jedheen jira. Ergasii baandii jahangalaan keessatti ergan dhufee booda immoo carraan isaa guutuu waan ta'eef sirba kana akka hojjennu qindeessaa baandii jahangalaan kan ta'e Kadir Yaasiin barreessaa walaloo Fedaloo Kiyyarreessuma. Sirba kee Kadir akka walloo san? Tole. Kan walloos Shawaas. Hundeessaa? Sirba koo hundeessatu naaf barreessaa. Hojii san hojjetee xumureet akkan hojjedhu. Isatoo. Tole baandii keessa maal sirbaa turte gaafas sirba kee otoo hin baafatin dura baandii keessatti sirboota kamiin beekamu turte? Baandii keessatti sirboota adda addaa nan yaala. Mee keenyu fa'a? Kan Ahmad Maal, kan Ilfinash Qannoo. Mee sagalee ta'e mee eenyutu tanaan? Ka gaafas waltajjiirra sirbuu turte? Sirba bichuun. Tole haa ta'u akkasitti tole. Ka gaafas waltajjiirra sirbaa turte? Abbichuun nagaa tokkeerra marmarini. Abbichuun nagaa tokkeerra marmarini. Achittuu fayyaa nagaa qoreensi waraanini. Sagaleedha. Kana waltajjiirra sirbuu turte? Sirboota adda addaa yaalaa ture. Tole. Achirra mee gara sirba kee ka duraa baafachuutti? Sirriidhaan akkuma isin jedhee walaloo Fedaloo isaa hunda xumureetii Kadir Yaasiin akkan hojjedhu carraa isaanaaf bane. Ergasii kaastuudiyoo na fudhatanii deemanitti. Studiyoon ishee hojjette? Salamoon Lammaa.
achitti Waraabbii waraabbii kaameraa kaameraan isumas yoora garuu hagaran jaalatame ta'e deenu turte sirba kee ka dura baay'ee uummata keessa galee jira sirriidha hin eegne ture ishi akkasuma inni jaalatame jechuun beekamtillee akkasuma jechuun erga keessa galtee beekamti san hoggaa laaltu beekamti sana haala saniin ilaalcha kennitaaf malee ani garuu beekamti sana akkasuma iddoo hin kennuufiyyuu sirbi kee hagaran jaalatame ta'e eegneetu jaalatame illee yaanne ture garuu immoo amma yoonaallee riikardii cabsee jira jechuudha. Riikardii cabsee jira hin danda'amne. Aayibee amma sagaleen naan jiiti. Tuulla marraanii daandiin walloo qahee kan keerra baasa. Ol ilaalu samiin balloo yaada kan kenna kaasa. 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 Suma kalilisu Tulla marrani dandi wallo Kahee kan keerra baasa Oli ilaalu samii balloo Ni yaada kan kenna kaasa Tulla marrani dandi wallo Kahee kan keerra baasa Oli ilaalu samii balloo Ni yaada kan kenna kaasa Tulla marrani dandi wallo Ijarsa daangaa Tulla marrani dandi wallo Sima Afrika amure Tulla marrani dandi wallo Anani amalike Tulla marrani dandi wallo Ariko narrafure Tulla marrani dandi wallo Kahee kan keerra baasa Oli ilaalu samii balloo Ni yaada kan kenna kaasa
sirraanan deebisu onneen koo jaalalaan onneen koo jaalalaan suma kaleellisu tuulamarraanii daandii walloo gahee kan keerra baasa ol ilaalu samii barnoon yaada kan kenna kaasa tuulamarraanii daandii walloo gahee kan keerra baasa ol ilaalu samii barnoon yaada kan kenna kaasa 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 Els sirbi kee ammallee maa dulloomaan jiru Dulloomu. dulloomu akkan dulloomnetti hojjette sirbi amma beekta torbuma tokko malee torbee lamataa dhageeffachaa hin jiru sirba amma ba'aa jiru kee kun dulloomaan jiru Dulloomu lakki. gaariidha mee sirboota kana ciccimaa hojjechuudha bu'aa bahiin ati keessa baate maal fakkaata Eenika jechuun yeroo baay'ee hojii tokko hojjettee xumurtee uummata kee biratti yommuu geessu nama ilaaluuf xiqqoo waan salphaa fakkaata malee bu'aa bahiin isaa hojiin isaa guddaadha sirriidha. Kanaaf xiqqoo chaalenjiin isaa cimaadha garuu iyyuu waan hojjettee san success gochuudhaaf immoo cimina keetillee si gaafata waan ta'eef haala saniin dabarsitee jechuudha. abdii murannetti deemuu jechuudha Sirriidha chaalenjii san hunda dabarsitee hojii kee mee akka dubartiitti rakkoon nama qunnamu keessaa amma fakkeenyaaf dubartoonni hedduu artistoota hoggaa manneen dhagaa walaleessaadha muuziqaa kadha'uu fi kaameeraamaan karaa adda addaatiin gaafii adda addaa dhiyaataaf. Gaafiilee kana keessa walis rakkisee jira. Eenika jechuun yaa jiraatu malee cimina abbaa gaafata. Cimina abbaa gaafata ejjennoo abbaa gaafata waan ta'eef kun neechariidha waan jiru waan ta'eef noormaaliidha garuu iyyuu deebii keetu murteessaadha waan ta'eef. Gaafiin akka gaafiin rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Dhaaduuf. Jaalatamuu kee waan tokko waan ta'eef kanaafuu cimina abbaa gaafate deebisaa ofirraa deebisuu irratti. Tole mee gara sirba kee lammaffaa irratti deemna. Sirba san eenyu si barreesse? Tole sirba kiyya lammaffaa sunillee mata dureen isaayyuu gaagura koodha. Gaagura koo. Gaagura koo. Tole. Isas kan naaf barreesse Kadiriyaasiin. Baay'ee sirbi sunillee ergaa guddaa qaba. Tole. Egaa gaagurri maal akka ta'e ni beekama. Ni beekama. Tokkummaa keenya waliin jiraachuu keenya waan san gadi fageenyaan sirriitti ibsuuf yaaleera sirba san keessatti. Kanaaf Kadirillee walaloo san cimsee hojjete waan ta'eef ergaa isaa waliin sirba sanillee baay'een jaalladha. Mee sagaleen naanneetta? Seera uumamaa Oromoo yoomuun cabsu yoo warra safuu seeraan hin bulle malee seena qulqulluu dhalootaaf haa ceesifnu. Mee ammaas ijoollummaa teetitti warri fakkeenya sii ta'an ijoollummaa teetitti sirba eenyu faadha dhageeffachaa turte? Egaan ijoollee ta'eetiin sirboota baay'ee sirboota baay'ee jaalladha jedheera. Amaariffas nan dhaggeeffadha sirboota kaanillee baay'ee. Amaariffa irraa akka sagalee yaaltu ni jira gaafata? Jireen. Ni yaadatta? Jechuun waligala baay'ee isaanii gaafadha jechuun nan dhaggeeffadha sirboota baay'ee nan yaala sin jechaan jira. Inni sun immoo inni sagalee kee keessatti cimina guddaa siftaa hidheetiin yaada jechuun sirboota adda addaa. Kan nama biraa dhaggeeffachuun keetiif cimina. Sirboota adda addaa dalaguun kee si keessatti jijjiirama uumaa waan ta'eef sirboota baay'een dhaggeeffadha. Mee eenyu faadha akka gaariitti? Ilfina Shaaloo Daawwee, Amal Maal Hebisti fa'a. Mee Hebisti keessaa kamtu tola? Gaafas dhagaa ture. Dammee koo naannoo fayyaa magaalee koobaa koo natti hin tolle. Yaaddoon kee sarmee humna teechiisa. Dammee maal qorichiisa? Dammee maal qorichiisa?
Hedduu bareeda. Mee sirboota dur kanaa fi hamma goolii ilaalte. By the way, sirboota ammaa kan ciccimoon jechuun lubbuu horatanillee ni jiru amma. Garuu immoo sirboota durii amma yoonaallee dhaggeeffattee hin quufamu beektaa? Sirbi yeroo ammaa jiru immoo torban. Maaf akkas ta'uu didee si fakkaata akka duraasa. Abbo Horroo duraa arrallee nutti tola akka tokko ilfinesh fa'aa ka hamalmaa ka halluu dur ka dhageeffannu arrallee nutti tola. Akka yaada kootti barreessaanis yeedaleessaanis namni hundu ta'ee. Hundi barreessa hundi wallisa hundi yeedaleessa. Akkas ta'etti abbaasaa dhabee natti fakkaata. So jechuun nama dandeettii yeedaluu qabu nama dandeettii walaluu qabu san biratti deemnee waan sirriitti qorannee nama beeku waliin osoo hojjannee waan bilchaata waan bareeda ta'a hidheetiin yaada. Kanaa jettee inni gabbuus. Sababni isaa kan hidheetiin. Nama biraa dhaqanii naa barreessi naa kanni jechuun. Sirriidha nama dandeettii qabu san biratti deemtee fakkeenyaaf amma ani dandeettii yeedaloo yaaluu nan qaba. Garuu moorna caalaa immoo sirriitti bareechee hojjetu jira waan ta'eef kanaaf carraa nama saniif kennite haala saniin osoo fayyadamtee bareedeetiin yaada. Hojjetee hagammaa yeedala? Sirba kam? Sirba amma dhiyoo gaddifame kan Ambaasala. Ambaasala itti deemee booda uummataas dhageessifnee irra mari'anna. Yeedala san sumaatu hojjete. Yeedaloo natti hojjete walaloo immoo Kadirtuu naaf barreesse. Mee gara sirba kee sadaffaa. Eenyu sii barreesse sirbi kun eessatti hojjette? Sirba kanas barreessaa walaloo yeedaloo Kadir Yaasiin. Sumaa fi Kadir. Sirboota kee walaleessaan kee Kadir Yaasiin. Baay'ee Kadir hojii aartii kiyya kana keessatti gahee guddaa qaba. Carraa kanaanu baay'een isa galateeffadha. Maaliif sababa adda addaatiin dubatti harkifamuun kun jira waan ta'eef isatu na jajjabeessee sadarkaa kanaan na gahe waan ta'eef guddaa galatoomin jedhama. Kunoo Kadir Hussein Elsaa Nugusee galanni kee hin badin jetti. Tole mee sirba sadaffaa. Gullalleen araddaa koo labseenaa dhaloota qubee ani siif gurra laannaan jilba baannaan goomattuu garaa ishee gubee. Gullallee. Araddaa koo labseenaa dhaloota qubee ani siif gurra laannaan jilba baannaan goomattuu garaa ishee gubee. Goomattuu garaan ishee gubee. Sirbi keewwaa iddoo namatti tola. Garuu baandii keessa hojjechuun kun sirba amma milkaa'ina sirboota keetiitiif bakka inni qabattee adda. Iddoo guddaa qaba. Maaliif anillee ergan baandii seenee hojjechuu jalqabee hojii kiyyarratti jijjiirama ammamii akkam fidee natu beeka waan ta'eef baandiin gahee guddaa taphate jechuudha. Maaliif taphattoota muuziqaadhaan jechuudha. Taphattoota meeshaa san dabalamee seeraan rukuttaa meejarii kana fa'aa seeraan akka qayyabattu waan si taasisuuf gahee guddaa qaba jechuudha baandiin. Faayidaa guddaa qaba. Faayidaa guddaa qaba baandii irratti shaakaluun sirboota kee kanaafis milkaa'ina. Sirboota kiyyaaf milkaa'ina guddaa qaba. Isaan ala immoo jechuun isteejii adda addaa carraa argattee hojjetta waan ta'eef isteejii irratti haala kamiin akka perform gootu isa saniifillee dandeettii guddaa siif ta'a jechuudha. Baandiin jechuudha. Kabiraa waan hin dhagee jira. Elsaan naayiti kilabii keessaas hojjetee hangammaan kaafneeti. Naayiti kilabii keessaas hojjetee turtee jaal. Ayi lakki. Ani kanaan dura akkas naan jedhani garuu ani dhugaa dubbachuuf kanaan dura naayiti sin hojjenne ammas immoo hojjechaa hin jiru. Maali namni hedduun Elsaa naayiti kilabii beeyin. Achitti akkana shaakaltee kan. Ani moor kana caalaa sagalee kiyya irratti sirriitti hojjechuun barbaada. Moor kana caalaa immoo akka sirriitti qaramuun barbaada. Garuu immoo namoonni tokko yaada naaf kennan irraa haalan itti hubadhe jechuun haalan kanaan dura naayiti irratti hojjetti jechi isaan jechise maa inni sagaleen ishii sagalee bareedaa kiloolee. Kun achi naayiti kilabii malee hin dhufuu jedhanii. Kan ta'e ba'ee achitti hojjechaa baatee naan jedhaniit na duba akkas jedhani ka ani immoo naayitiin hojjenne. Bakka naayitiin jiru hin dhaabbanne jetta. Kanaafuu naayitiin hojjenne kabiraa kan hin dhagee jira ammas.
sirboota dhiiraa dhukkarraa qabdi. Sirboota. Nayyaala lakki. Sirboota warra dhiiraa kana Eelsaa bira itti nama tamtu naan jaan kana. Nayyaala. Beekaa ijuufa. Jechuun Walti jira sirbite sirboota dhiiraa. Keenyi fa'a. kan Dooktar Alifaa nayyaala. Doktor Ali Birraa. Tole. Kanaaf isuman siftedha. Naaji. Waamalliin dhibee jenne bitaa mirga. Waamalliin dhibee jenne bitaa mirga. Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna moggaa? Maaliif deemna moggaa? Rabbi moo hinaamumaa kan seera jallisee. Kanaaf isuma kan Anuu bara keessa. Inni baay'isawee sirboota dhiiraa warra dhiiraa fuulduratti illee baay'ee iyaalaa jira. Maaliif jechuun dubartoonni baay'ee iyaalanii yaada keenya ibsachuudhaaf dubartoonni keessatti yaadni sun baay'ee sirbamne ta'uun oolu yaada ati ibsachuu barbaadde san warra dhiirotaa biratti sirbamee argata waan ta'eef. Hoggaa isaati as fudhatta. Haa doktara kabajaa malee eenyu mee kabira? Tole ammaas mee feesbuukii Eelsaa jiru baay'inni isaa amanumaan dadhabe maaliiti feesbuuka kana hundatti fayyadamta? Galatoome gaafii kana waan naaf kaasteef maaliif namoonni baay'ee gaafii kana na gaafachaa jiru simoo akkamiin garuu akkaawuntiin maqaa kootiin baname baay'eedha. Isa akkaawuntii sirrii sanillee galeetiniin kuni akkaawuntii Eelsaa miti jedheetinillee poostoo godhe si ta'uu keellee akkamitti barranaan jedhan. Maaliin si amanna jedhan? Akkasitti naan jechaa jiru waan ta'eef gara shan immoo gara jaatu baname maqaa kootiin. Kanaaf uummata koof wantiin dhaamsa dabarsuu barbaadu maa inni ishee Eelsaa Nugusee sirrii san. Waan si dhibu immoo akkaawuntiin tokkichi maqaa kootiin baname fooloorii ana caala Kaantu qabu. qabu isatu qaba beektaa. Kanaaf namoonni baay'een Eelsaan ishee dhalanitti friend request faa fudhachaa jira waan ta'eef. Maaliin beekna amma kee ka addaa maaliin adda goona? Isa jechuun suuraa kiyya anuma ani post godhu san fayyadamaa jira waan ta'eef piroofaayiliin kiyyallee wal fakkaata. Kanaaf fuulduratti waan jiru immoo adda baasee nu ibsite waan sannan ibsaa waan ta'eef kanaaf amma isa sirrii ilaalanitti. Kanaafuu gamanumaan warri maqaa Eelsaatiin feesbuuka banattanis adaba godhaa isin jecha jirti miti? Miti. Ittiin Maal jedhan jechuun maqaa namaatiin akkas gochuun sun waan gaarii natti fakkaatu. Kanaaf ifama waliin namni amma fakkeenyaaf Eelsaa sadarkaa sanii eeguu dhiisuu danda'a. Namoonni maqaa keetiin banan sun immoo waan adda addaa post godhan waan ta'eef xiqqoo ulfaataadha beektaa. Ulfaata waan sin ibsine post godhu danda'a. Waan akkasiitu jira waan ta'eef kanaaf uummata kiyyaafis dhaamsa kanan dabarsuu barbaada. Anaa miti waan jettu barbaada. Anaa miti sirriitti Eelsaa Nugusee ana ta'uu kee Tole. bartanii akka accept gootanii jedha. Ijoollummaatti akkamitti dabarsuu jirti ayyaana Faasikaa? Hojiidhaan maaliin darbeetteeti? Gaafa ijoollummaatti maal gaafa hojii jira? Eenyukaa? Haa hojii mana keessaa. Hojii mana keessatti haadha kee jala deemtee gargaaruun jira waan ta'eef. Mee maal irraa yaadatta? Ijoollummaatti ayyaana akkamitti dabra maal irraa yaadatta? Wanti yaadadhumaa inni achiin obbolaa fi obboleetti baay'een qaba. Waliigalamti 10. Obboleeyyiin kee 10? Rakkoo obboleeyyiin hin qabdu? Kanaaf hundi keenya iyyuu jechuun hangafoonni hundi isaaniiyyuu sababa hojiitiin iddoo adda addaatti jiran waan ta'eef dirqama ayyaana irratti wal argina. Maatiin waliin quuftan za'aasan jechuudha. Kanaaf yeroo bareeda ayyaana gaarii ta'e haala saniin dabarsina waan ta'eef isa saniin yaada. Maqaa maatii keetiin itti waliin dabarsitu. Gaariidha. Amboo eega biyyaa baate ayyaana akkamitti dabarsa? Haala akkamitti dabarsita? Eega ijoollummaan darbee gara yuunivarsiitii gara hojiitti galte? Sirriidha. Jechuun yeroo daa'imummaa haala saniin dabarsaan ture sin jedheen jira. Erga gara mana barumsaa dhufee garuu yeroo kiyya ayyaanota baay'ee nan dabarsee
yuunivarsiitii keessatti hiriyoota koo waliin jechuudha. Meeqa dabarsee yuunivarsiitii keessa qaba? Bareeda hiriyoota gaggaariin qaba ture. Doormi keessatti illee waggaa 4 walumaan ture beektaa. Jechuun waggaa tokkorraa gara waggaa tokko waggaa ceetu doormiin gargar ba'uun keenyaaf waan ta'eef garuu immoo nuti wal barbaannetti doormi tokko keessatti seenna waan ture hiriyoota gaariin qaba ture. Kanaaf maal laayifiin barattoota akka baay'ee namatti tola. Waan jiru. Mudannoo adda. Basoo mizaan sifnee gaafa ture yuunivarsiitii gaafa. Basoo mizaanne. Mudannoo adda. Akka carraa ta'e sirba Tullamarraan irratti moodeelii ta'ee naaf hojjete obboleessa koo hangafaati. Tole. Kanaaf inni achitti baratee ture waan ta'eef waan sun akka nama mudannee dursee natti. Dura gorfamtee deeyte. Anillee gamna. Kanaaf of eeggachaan socho'aa ture waan ta'eef mudannoo akkasuma irratti waan illee jiru. Baay'ee sin rakkifne. Waan jiru. Jechuun innillee ijoollee achitti beekuu waan jiraniif isaanitti. Dura nama sii godhe. Kanaaf. Sila mudannoo adda addaa si mudate ture. Akka firashii ta'etti akkas ta'ayyuu garuun taane. Tole yeroo amma gaafiin guddaan sii qabadhatti dhufnee jira. Yeroo sirba kee afuraffaa. Sirbi kee afuraffaan kun Eelsaan akka afaan Oromootti baratamee nu dhufte taraadar. Sirba istaayila kanaan afaan Oromootti hagammaa dhagee hin beeku. Maali gamanaan dhufuun kee kun akkamiin nu dhufte taraadar? Eenika anillee waan addaati jedhee taniin uummata kootiif qabadhee dhiyaachuu yaalee maaliif qinyitoonni afran jiranii Ambaasala Baatii Anchooyyee afuraffaan maalidha? Jaattale. Afurtu jira. Afurtu jira. Kanaaf ambaasalli kunifaa yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti hin hojjetamee hin beeku. Yaalamu. Kanaaf animmoo namoota bebbeekan gaafannaan fakkeenyaaf amma qinyitiin baatee jedhamu kun naannoo baatee jedhamurra akka ba'e. Kanaaf keenyaa miteechuu hin dandeenyu. Waan bareedaa waan addaa waan ta'eef hojii keenya ta'e san immoo hojiidhaan agarsiisuu qabna hojjechuu qabna yaadee. Maaliif namaa dhiisnaa? Kanaaf hojii keenya immoo waan bareedu san irratti dandeettii keenyas hojjannee agarsiisuu qabna jedheetini yaada kana kadir waliin mari'anne. Anillee sirboota Amaariffaa nan dhaggeeffadha waan isin jedheef sirboota qinyitii kanaan immoo Amaariffaa irratti kan beekamtu Maarituun jirti. Maarituun sirbitee jirti. Kanaaf anillee sirboota shinan caqasa waan ta'eef yeedaloo san yaalutti ka'e jechuudha. Yeedaloo san erga hojjedhe booda kadir immoo walalotti barreesse. Karuun sodaanne uummanni naqee balamoo waan haaraan hoggaa dhuftu kana akkamitti dafartee seente waan guddaadha. Waan bareeda waan gurraaf tolu. Yoo fiddeef ni dhageeffata uummanni rakkoon qaba. Ni dhageeffata. Yaada jedhuun qaba. Jechuun waan eenyummaa keerraa waan bahee osoo kan waan ta'in akkasiisan hin ta'in malee waanuma keenya ta'e san bareechitee dhiyeessitaaf ta'an. Garuu ni sodaatama yeroo hedduu waan haaraa yaadne waan dhufe namni maal naan ja'a waan jiru. Sirriidha. Kanaatti cabsitee baatee jirta. Uummanni hoo deebiin sii kan akkam? Akkuma ati jette akkuma ati jette waan bareeda waan addaa waan hin baratamne waan akkasiitu jira waan ta'eef fiidbaakiin uummata koo irraa jiru. Waan gaariidha akkasii kenname. Mee kana istuudiyoo marraay kallattiidhaan nu sirbita. Sirba kanarraa hedduu akka bohaartan abdii qabna akka gaariin nu sirbite. Ayyee Eelsaa teenya jiruuf jireenya maal fakkaata? Jiruuf jireenyi bareeda. Rabbi haa galatoom. Tole bultii horatte? Akkam? Bultii qabda? Bultii qaba. Daa'ima bareedduu takka illee qaba. Baay'ee namatti tola. Haadha ilmoo takkaati? Haadha ilmoo haadha amannaan. Haadha mannaa? Amannaan. Amannaan mucaan kee maqaan? Amannaan jedhamti. Amannaan eenyuuti? Waalaa Asaffaa. Amanaan? Waalaa Asaffaa. Waalaa Asaffaa. Hedduu namatti tola. Bultii sorattee jirta. Haadha daa'ima takkaati. Hedduu waan gaariidha. Jireenya gaarii siif hawwina. Qalamada mee kutaalee Oromiyaa hunda keessa baaftee aadaalee kana baasuudhaan akka amma baatee kan nuti keenyaa mitennee achi dhiisne kana nu as deebiste kana akkasuma aadaa Oromoo kan dhokate baay'ee jira. Sirriidha. Maal Eelsaa irraa eegganna kana?
Tole ka akkuma jette waayizawee sirba aadaa hojjechuudhaaf nama sirriitti iddoo san naannoo san beeku argachuun dirqama malee waan sirba naannoo san sirbuu barbaaddeef qofa lafa kaatee sirbuun hin jiru waan ta'eef gadi fakkeenyaan sirriitti nama beeku qoratteet hojjechuus si gaafata waan ta'eef ani sirboota aadaa tiipikaalii ta'e hojjechuudhaaf namootaan gaggaafachaa jira. Kanaaf fuulduratti sirboota aadaa babbareedoo jechuun aadaan keenya hin tuqamne baay'ee jira waan ta'eef san irratti fookas godheetiin hojjechuun barbaada. dhiyootti kaa hojjechuuf yaaddee yoo jiraate. Amma kutaalee Oromiyaa bal'aadha. Wallagga, Arsii, Baalee kan hunda akka qo'achaa jirtu dhaga'een ture. Shaggooyyee hundumaa akka qo'achaa jirtu dhaga'een ture. Yeroo dhiyootti siraa eeggannu jira. Amma himuun barbaada. Jechuun jalqaba kanan baasa jedheen dubbadhu. Garummayyuu naannawa sirboota naannawa adda addaa ta'e albamas jalqabeera waan ta'eef. Guutuu albama. Albama jalqabee hin jira. Garummayyuu albama keessan xumuruudhaaf immoo xiqqoo yeroo baay'ees jalaa fudhata waan ta'eef amma sanitti illee xiqqoo dagatamuun akka hin dhufne jidduudhaan immoo kilipii Jitti waa darbachuun. waan akkasii jira waan ta'eef garummayyuu sirboota koo jiran keessaa dursaa kanan baasedhee hin himtu. Ammoo kutaa Oromiyaa adda addaa qorachaa jirta. Anillee dhaga'een jira kana kutaa adda addaa irratti. Garuu waan guddaadha wanni ati godhaa jirtu maaliif nama aadaa san naannoo san beekurra. sirriidha. Akkas ta'uu qaba. Qorachiiftee tole. Haala saniin hojjetamuu qabaa jetta. Haala saniin hojjetamuu qaba nama sirriitti aadaa san beeku gaafattee hojjechuu qabda malee isaan ala garuu waan fedhii qabaatteef qofa waan bilchaataa fi waan gaariin ta'uu dheetiin. Tole waa'ee Eelsaa namni akka hubatu kasii barbaaddu. Eelsaan dhugaa tana jettee mi uummanni waan akkasii hubatu barbaadu. Eenyummaa kee Eelsaan ani nama akkanaati jettee. Wanni ibsituu barbaaddu yoo Tole kan xiqqoo jechuun ani fakkeenyaaf ati nama akkanaa ta'ee osoo siif ibse salphata malee namni ofiisaa ibsuuf irraan bareedu. ulfaataadha. Garuu immoo erga dubbadhu naan jette carraanaaf kennite Eelsaa jechuun nama eenyummaa isheetiin boontuu sabboontuu nama akkasiiti. Jireenya kiyya keessatti immoo nama sobuu fi nama fakkeessuu hin jaalanne jechuudha. Amala akkasiin qaba. Namni sobuu namni fakkeessu Eelsaa bira bakka hin qabu. Hin jaaladhu. Sababa kanaan baay'ee nama baay'ee wajjin walitti bu'a waan ta'eef namoota sin aarsis namoonni natti mufattanoo jiraattan amalli kiyya kana waan ta'eef akkasumaan dhiifama gaafachuun barbaada. Amalli Eelsaa wajjin jiraachuun dhugaa fi dhugaa qofaan qofa. Akkasi malee ani fakkeessanii nama waliin jiraachuun jaaladhu. Amalli kee ka addaa kan namni akkasii beeku barbaaddu kana jechuudha. Waan guddaadha kuni mee maayirratti dhaamsa dinqisiifattoota keetiif hawaasa keetiif wanni si beekuu qaban wanni dhaamsi dabarfachuu barbaaddu yoo jiraatte. Tole ka dhaamsan dabarfachuu barbaadu maayinni jalqaba isin astina kabajanii naaf feeruu keessaniif guddaa galatoomaa. Itti aansee uummata kootiif wanti jechuu barbaadu maayinni xiqqoo sirboonni keenya YouTube irratti baay'ee hin ilaalamani waan ta'eef uummanni keenya immoo saba bal'aadha saba guddaa waan ta'eef sirboota keenya akka daawwatan gamanumaan ergaa dabarsuun barbaada. Tole. Isaan ala immoo yaada uummanni keenya nuuf kennu jechuun fedhii isaanii guutuu dhiisuu dandeenya beektaa fedhiin nama gargari waan ta'eef odoo Eelsaan akkana hojjette odoo akkana kanaan osoo nu dhufte waan akkasitu jira waan ta'eef yaada siif kennan saniin adeemsa keessatti jijjiirama fidda waan ta'eef yaada nuuf kennu keessan hin dhiisinaa yaada naaf kennu keessan hin dhiisinaa maaliif yaadni keessan na guddisana jajjabeessa waan ta'eef. Na guddifadhaa jettaan. Na guddifadhaa jechuu barbaada. Waan guddaadha Eelsaa teenya hedduudha kilippoonni kee laffaatii guddaa akka qaban agarsiisa akka baay'ee itti laffaatii hojjetaa jirtu. Kanumaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin Eelsaa wajjin turre kana fakkaata garuu artistootaas haa ta'u mannoonni adda addaa artistoota akkanaa warra cimina kanaa qabu cinaa dhaabbachuun jajjabeessuun hamilee kennuufiin akkuma isin jette sirboota isaanii daawwachuufiin irraa jalqabnee hamilee adda addaa kennuufiin dirqamataa Eelsaa teenya galanne keen badin yeroo biraa hojii kee haaraan akka walitti deebinu abdiin qaba galatooma.